hafuura qulqulluu sada waaqayyo tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan hafuura qulqulluu sada waaqayyo tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan hafuura qulqulluu sada waaqayyo tokko ameen. Ameen. Waaqayyo nu eegee nu gargaaree guyyoota baay'ee nu dabarsee halkan keenyas nu wajjin ta'ee bakka nuun deemnutti nu eegee nu tiksee guyyaa kana yeroo kana ammoo dubbii sagalee isaa akka dhageenyuudhaaf kan walitti nu qabee maatii Waaqayyoo fagoorraa dhiyoorraa waltajjii Waaqayyoo mana qulqullummaa kanaatti kan dhiyaatan nagaa Waaqayyoo isin gaafadhaa akkam turtanii akkam yoo nageessanii akkam bultanii ameen. Waanni keenya inni nagaa jedhamee beekamu nageenyi mana isaatii waraabamee xumuramuu kan hin dandeenye yeroo hundumaatti nageenya isaarraa nageenya nuuf hiree eebba isaarraa eebba nuuf hiree umurii keenya irratti umurii nuuf dabalee keessumaa immoo guyyaa har'aatti fuula isaa dura teenyee akka qalbii jijjiirrannu cubbuu keenyaaf dhiifamaa akka barbaannu yeroo kana nuuf kennee mana isaa keessatti kan walitti nu qabee galanni ulfinni teessoo isaa aariyaamii irratti kan ta'eef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akka eeyyama Waaqayyootti guyyaa irraa Waaqayyo gidduu keenyatti argame kan nu barsiisu Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 68 gubbaarraatii jecha jiru mata duree fudhannee yeroo keenyaa wajjin sagalee Waaqayyoo waliin barannaa. Garuu barsiisaan Waaqayyoodha. Barsiisaan isa malee namni tokko hin jiru. Gidduu keenyatti argamee arraba koorra bulee akka nu barsiisu isiniif immoo warra teessanii dhaggeeffattan laphee liiyaa kan bane laphee tokko keenyaa banee dubbii sagalee isaatii akka dhageenyu akka ittiin hirmaannee jireenya bara baraa argannu Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Egaa siin jireenya bara baraa dhiibnee eessa dhannaa jedha mata dureen barnoota keenyarraa. Siin jireenya bara baraa si dhiibnee eessa dhannaa. Burqaa gaariin sagaleen jireenya bara baraa sirraa madda. Jireenya kan namaaf kennu si boqonnaa gaariin si ulfinni bara baraa si sirraa adda baanee eessa dhannaa jedha. Jecha kana kan dubbate duka baaf duka bu'aa gooftaa keenya laphee Waaqayyoo jedhamee kan beekamu Simoon Phexrosichatu jedhe. Maaliif akka inni jedhe garuu irraa jalaan barumsa keenya keessatti waliin ilaalaa deemna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana dhufee akka inni barsiisaa ture, akka inni dhiqaa ture, jalloota warra daandii jal'inaarra deebi'an karaa qajeelinaatti akka isaan deebi'aniidhaaf barumsa wangeelaa yookiin isa nuunaarra ittiin jiraannu kan inni nuuf dhiisee deeme kana biyya lafaarra deemee barsiisaa ture. Yeroo barsiisu akkuma kanaan dura waliin baranne gabaa 5 oltu duukaa deemee inni kaan dinqii kana ilaalaa, inni kaan barumsa isaa dhaggeeffataa, inni kaan miidhagina isaa ilaalaa, inni kaan raajiin hojjetu ilaalaa. Gabaa 5 oltu lakkoofsa kan hin qabne duukaa deema ture. Waaqayyoo namoota kana ilaalee guyyaa tokko dadhabina isaanii ilaalee bakka inni deemu duukaa deemanii, bakka inni taa'u taa'anii, bakka inni dhaabatu dhaabatanii hin dhaggeeffatu, hin gaddeen namummaa foon isaaniif gadde, hin beela'anii, waan nyaatan dhabanii. Namoota kana ilaalee bartoota isaa waamee waan nyaatamu qabdu namoota kanaaf ennaan yaa Gooftaa waan uummata kana ga'u hin qabnu, waan nyaachifnu hin qabnu, deemnee bituudhaafis qarshiin amma kanaa uummata amma kanaa ga'u hin qabnu ittiin jedhan. Gooftaan egaa maal qabdu ree jennaan qurxummii 2 buddeena 5 jedhani. Fidaa jedhe. Fidaa namoota kanas teessisaa haa boqotanii.
bakkuma isaan jiran teessisaa jedhee bartoota isaa kana abboomee jedha. Bartoonni isaas sagalee Waaqayyoo dhaga'anii namoota kana hin teessisanii jedha. Sagalee Waaqayyoo sagalee gooftaa isaanii Yesuus Kiristoos dhaga'anii namoota kana ajajanii teessisanii jedha. Waaqayyoo samii irratti harka isaa akka ittiin ol qabee kan kadhatamuun isaan malu kadhannaa nu barsiisuudhaaf yeroo nyaannu irratti yeroo akka nuun galateeffannu Waaqayyoon akka waammachuu qabnu nu barsiisuudhaaf gara abbaa isaatti ilaalee qurxummii lamaa kanaa fi buddeena shan irratti hin kadhatee jedha. Nyaanni kunis hin baay'ate namoota sanaaf nyaachisanii iranii masoobii 12tu irraa hafee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waan nuun gochuu qabnu dursee nutti himaa ture. Gaafa nuun waa nyaachuuf jennu dursinee akka kadhannu maaliif soora foon keenyaaf akka nuuf ta'u, maaliif inni nyaanni akka nuuf eebbifamu, maaliif inni xiqqaan keenya akka nu guddatuudhaaf nu barsiisuudhaaf kadhate malee abboomee gochuu danda'a. Yeroo kana dinqii kana ilaalanii namoonni kuni baay'ee raajeffatanii jira. Akkamitti namoota amma kana nyaati kun akka itti baay'atee deebi'ee jedhanii mari'achuu jalqabanii jira. Namoonni duukaa turan sun mari'achuu jalqabanii jira. Yeroo mari'atan kana maal godhanii walitti sassaabamanii milikitanni kana godhee hundumaa arganiititi nama kana gooftaa Yesuus kana mootii godhachuun nurra jira jedhanii mari'atan. Maal gochuun nurra jira? Mootii godhachuun nurra jira jedhanii mari'atan. Hin mari'atu turan hin dhagaa Waaqayyo. Bakka nun teenyee waan haasofnutti Waaqayyo nu bira jira waan ta'eedhaaf isaan iji foon isaanii duwwaa arga malee iji laphee isaanii waan hin banamneedhaaf hin mari'atu turaniidha. Gaa fuula Waaqayyo dura wanti dhokatu jiru. Gaarii yeroo nu mari'annus hamaa nu yeroo mari'annus gaarii yeroo jennus hamaa yeroo jennus fuula isaa duraa wanti dhokatu jiru sababa Waaqayyo. Yeroo isaan mari'atan kana waan beekuudhaaf jalaa miliqee deeme jedhaan gooftaa Yesuus Kiristoos. Jalaa miliqee deeme namoota nyaachisee kana namoota obaase kana isaan jalaa immoo miliqee sokkee. Maaliif? Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni jireenya bara baraadhaaf dhufe. Waa'ee jireenya bara baraatiif dhufe. Isaan kan isaan mari'atan waa'ee jireenya fooniiti. Sababii isaan nyaatanii quufaniidhaan mari'atu. Boris akkas nu nyaachisa namni kun dadhabbii malee, rakkina malee, joorbaa malee dinqii kana godhee nu nyaachisa jedhanii waan mari'ataniidhaaf isa kanaaf hin dhumne Waaqayyo. Ilma namaa fayyisuudhaaf, isa badee barbaaduudhaaf, hidhaa seexanaa warra jiran jalaa hiikuudhaaf dhufe Waaqayyo. Jireenya foon keenyaaf kan ta'u buddeen dinqii duwwaaf hin dhumne Waaqayyo. Yeroo kana gaafa inni jalaa miliquu bartoota isaa dabalatee namoonni kuni gooftaa barbaachuu jalqabaniidha. Barbaachuu jalqaban argachuu hin dandeenye. Bartoonnis bakka kanaan dura itti waleeganii walii wajjin deeman gooftaan dhufuu dideenaan gara Qifirnaahoomitti markaba isaanii yookiin doonii isaanii yaabbatanii ce'anii jedha. Utuu markabaan deemaa jiranii bubbee hamaan itti ga'ee bartootatti. Bidiruun isaanii raafamuu jalqabe. Yeroo kana gooftaan galaana irra deemaa dhufe. Galaana irra deemaa dhufe gaafa galaana irra inni deemaa dhufu bartoonni gooftaa arganii hinnaanii sodaatanii. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 kana irratti gadi sinnee yoo ilaalle argachuu dandeenya sababa Waaqayyo. Innis maal jedhe? Hin sodaatinaa innoo anaadhaa jedhe. Maqaan Waaqayyo kan eebbifameef kan qulqullaa'e nuuf haa ta'u. Bakka nuun raafamnutti jireenyi biyya lafaa kun bakka isheen nu raastutti bakka isheen nutti nu dhiphistutti Waaqayyo nutti dhiyaatee hin sodaatinaa nuunaa jedhu hunduma keenyaan. Kan nama gargaaru Waaqayyo duwwaadha. Ilaalaa bartoonni gooftaa galaana irra jiru waan qabachuu hin danda'an kan isaan keessa jiranii doonii yookiin jalbaa sanuun jennu kana duwwaadha sababa Waaqayyo. Garuu hin oolledhanii waan hin yaadneef Waaqayyo isaaniin galaana irra deemee dhaqee isaaniin oolchee
yeroo kana bartoota isaa wajjin wal argee garuu namoota nyaachise kana namoota 5,000 ol ta'an nyaachise kana ammayyuu isa barbaadaa jiru jedha. Hubadhaa dubbii sagalee Waaqayyoo. Yeroo barbaadanii isaanis guyyaa tokko booda gara inni buddeen kana qurxummii kana baay'isee nyaachiseetti dhiyoo waan tureef namoonni mootii godhanna jedhanii mari'atan kuni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin argatanii jedha. Amma gaa addarratti isaan kan isaan yaadan waa'ee jireenya fooniidha. Gooftaan keenya kan inni dhufeef jireenya bara baraadha. Sababa Waaqayyoo hubadhaa adda baasaa. Yeroo kana yaa gooftaa yoom as geessee nuun si barbaadaa turre ittiin jedhan. Innis deebisee maal jedhaa? Innis deebisee maaliif na barbaaddu? Dhuguman isinitti himaa milikkita waan argitaniif utuu hin ta'in buddeen nyaattanii quuftaniifiti na barbaaddu ittiin jedhe. Nyaata baduuf hin dhama'inaa. Nyaata jireenya bara baraa argamuuf dhamaa malee. Laala. Nyaata foonii waan nyaatanidhaaf. Garaan isaanii waan quufedhaaf. Milikkita kanaan hin jiraanna bara keenya guutuu jedhanii waan amananiidhaaf. Daandii Waaqayyoo sanni dhufe irra bu'anii waan hin adeemneef iji laphee isaanii banamee fi gooftaa Yesuus Kiristoos nu fayyisuudhaaf dhufe jedhanii hin amanne. Milikkita nyaata duwwaa arganii amana saba Waaqayyoo. Inni immoo itti hime nyaata baduudhaaf hin dhama'inaa. Nyaata baduudhaaf hin dhama'inaa. Nyaata jireenya saba bara baraadhaaf dhamaa malee jedha saba Waaqayyoo kun ergaa guddaadha. Baay'een isarra biyya lafaa kanarratti nyaata isa baduudhaaf dhamaa. Nyaata isa baduudhaaf jedhee obboleessa isaa obboleettii isaa dabarsee du'aaf kenna saba Waaqayyoo. Nyaata isa darbuudhaaf jedhee fuula Waaqayyoo duratti cubbuu hojjeta. Nyaata isa darbuudhaaf jedhee jireenya isaa irratti eelaa guddaa ba'aa guddaa kaasa Waaqayyoo. Isa kana nu barsiisa Waaqayyo guyyaa irraatti. Nyaati nuuni har'a nyaannee jiraannu kun nyaata darbuudha saba Waaqayyoo. Nyaata biyya lafaa kana duwwaa irratti hafuudha. Isa kanaaf hin dhama'inaadha Waaqayyo. Isa kamiif dhamaa? Nyaata jireenya bara baraatiif dhamaa jedha. Nyaanni jireenya bara baraa immoo eenyuudha saba Waaqayyoo? Eenyuudha nyaataniinnaan kan deebi'anii hin beelofne, dhuganiinnaan kan deebi'anii hin dheebonne, nyaati jireenya bara baraa isa nuun dhamoo qabnu inni gooftaan nuun jedhu isa kamiidha saba Waaqayyoo? Haa hubannu saba Waaqayyoo. Maatiin Waaqayyoo adda baafnee haa hubannu. Nyaanni nuun biyya lafaa kanarratti jireenya keenya aarsaatti goonu, umurii keenyatti dabarsinu nyaata isa darbuudha. Inni kun waan tokkoyyuu isin hin gargaaru, isin hin fayyadu. Akka jechuun immoo nyaata dhiisaa jechuun saba Waaqayyoo. Ija amantiidhaan ilaaluun nu gaafata saba Waaqayyoo. Barumsi amantii yeroo adda irra darbu adda baafnee hubachuu nurra jira saba Waaqayyoo. Hojjetaadhaaf nyaati taa'edha iddoo adda biraatti immoo wangeela keessatti. Kan hojjete haa nyaatudha Waaqayyo. Waliin faalleessu saba Waaqayyoo. Kan hojjete haa nyaatudha. Addanatti immoo nyaata isa darbuudhaaf hin dhama'inaadha saba Waaqayyoo. Kan nuun dhamoon nurra jiru. Kan nuun jabaannee humna keenyaarraa aarsaa irratti goonu nyaata isa bara baraa argachuudhaaf saba Waaqayyoo. Jireenyi dhala namaa karaa lamarra deema. Tokko jireenya karaa fooniiti. Tokko immoo jireenya karaa lubbuuti. Isaan kun wal mormanii jiraatu dhala namaa irratti. Bitaan mirga godhanii jiraatu saba Waaqayyoo. Jireenyi foonii jechuun kan biyya lafaa irratti darbuudha. Kanumaayyuu hin baafnedha. Qabeenyaa isaa dabalatee, miidhagina isaa dabalatee, bareedina isaa dabalatee, nyaata har'a nuun nyaannu dabalatee jireenya foonii kan yeroodhaan, sa'aatiidhaan, baraan, waggaadhaan daanga'uudha jechuudha. Kan darbuu hin dandeenye. Yoo duune fudhannee ol ba'uu hin dandeenye. Gaafa fuula gooftaa keenyaan duratti dhiyaannu kan galaa qabannee dhiyaannu miti nyaati biyya lafaa. Galaasa bara baraa isa ta'e jireenya bara baraa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin qabannee jiraachuun nurra jira. Jireenyi bara baraa jechuun nyaati bara baraa jechuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Nyaata kanarraas kan nyaatu deebi'ee hin beela'u jira.
Wangeeluma kana keessatti yoo ilaalle sababa Waaqayyo nyaata kanarraas kan nyaatu hin beela'udha. Egaa akkuma jenne ani buddeen isa waaqarraatii jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Saba kanatti gaafa himu icciitiinsaa galuu fidide saboota kanaaf. Itti maa jira nyaata isa darbuuf hin dhabayina nyaata bara baraa. Ama yeroo inni ittiin jedhu galuu hin dandeenye. Maaliif iji laphee isaanii hin banamneef gooftaa Yesuus Kiristoos maaliif akka inni dhufe isa hin hubanne maaliif akka inni biyya lafaa irratti deddeebi'u isaaniif hin galle waan jedhaaf maaliif abboonni keenya abaabileen keenya mannaa samii irraatii bu'ee Waaqayyo isaan nyaachisaa ture. Nyaatati jettu kana nyaata bara baraati mannaanii jedhan. Ilaalaa Museen saboota keenyaadhaaf mannaa samii irraa buusisee nyaachisaa ture jedhanii deebii kennaniif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Museen waan tokko yoo humna isaatiin gochuu hin dandeenye utuu waan inni abbaan keenya abbaan kun inni samii irraa nyaata kana na jenneef ta'e nyaati kun waan tokko yoo hin bu'uuf ture. Egaa dhumarratti gaafa inni galuu fididu maal jedhanii ani buddeen isa waaqa irraatii gadi bu'eedha. Ittime ani buddeen isa waaqa irraa gadi bu'eedha. Jireenya isa waaqa irraa isiniin jedhee gadi bu'eedha. Isin jireenya gaddistanii turtanii amma gara jireenyaatti isin deebisuudhaaf ani isa dhufeedha. Buddeen kanarraa yoo nyaattanii lammata deebitanii hin beeloftanii. Yeroo inni ittiin jedhu warri fagootaa irratti gungumuu jalqabanii jedha. Maal gochuu jalqabanii? Irratti gungumuu irratti dudubbachuu jalqabanii. Inni ilma Maariyaam mini abbaan isaa Yoosef mini beekna mini akkamitti buddeen waaqarraa bu'eedha. Akkamitti jireenya bara baraa ta'a. Isa beekna iddoon itti dhalate Beetlehem mini sababa Waaqayyoo. Yoo iji laphee keenyaa nuuf baname malee sagalee Waaqayyo dhageenyetti fayyuu hin dandeenye. Waaqayyo ija laphee keenyaa tokko tokko keenyaa nuuf haa banu. Icciitii isaa Waaqayyo tokko tokko keenyaa nuuf fayyadu. Baay'een har'ayyuu biyya lafaa waa'ee bara sanaa haasofna malee har'a jireenyi bara baraa gooftaadha. Isarraa nyaadhaa isarraa dhugaa yeroo jedhamu nuu galuu dhiisuu danda'a sababa Waaqayyo. Nuuf ifuu dhiisuu danda'a. Yeroo karaa mirgaa nutti himamu karaa bitaa bu'uu danda'a gurra keenya keessaa. Akkuma bara sanaa gungummii keessa keenyatti uumuu danda'a. Saboonni gabaashan ta'anii duukaa deeman suni gooftaa irratti kaleessa nyaatanii dhuganii gooftaa yookiin mootii godhanna jedhanii mari'atanii deemaa turanii har'a irratti gungumuu jalqabanii jedha sababa Waaqayyo. Irratti dudubbachuu jalqabanii akkamitti jireenya bara baraa nuuf ta'a akkamitti buddeen bara baraa nuuf ta'a gooftaan jedhanii irratti kaka'uu jalqabanii jedha. Yeroo kana bartoonni gooftaas warri 12 isa duukaa deemanii hojii Waaqayyoo arganii ummata sana caalaa baay'ee understand godhanii ati ilma Waaqayyoodha jedhanii kan duukaa deemaa turanii isaanis irratti gungumuu jalqabanii. Jechi kun nama sodaachisee jechi kun nama rifachiisee akkamitti jecha akkasii dubbataa jedhaniititi gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin irratti gungumuu jalqabanii. Isaanis deebisee Waaqayyo maal jedhaa? Jechi kun isin gufachiisinii jedhe. Saba isaa barsiisaa bartoota gooftaa warra biyya lafaa kana deemanii barsiisan immoo jechi kun isin gufachiisinii jedhe. Jecha jabaadha sababa Waaqayyo. Mana qulqullummaa keessatti Waaqayyootti jabaannee mana qulqullummaa keessa teenyee yeroo adeemnu tariin irratti gungumamuu danda'a sababa Waaqayyo. Waan nuun hin hojjetiin hojjeteera nuun jechuu danda'a sababa Waaqayyo namni. Waan nuun hin godhin godheera nuun jechuu danda'a sababa Waaqayyo. Dhugaa keenya dhoosuu danda'a. Dhugaan keenya yoo nu jalaa dhokatee nurratti gungumanii jechi Waaqayyo fuula Waaqayyo dura akka nun gufachiifneef jabaannee dhaabbachuun nurra jira. Jabaadhaa dhaabadhaa jechi kun isin gufachiisin jedhe sababa Waaqayyo. Eenyutu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaanii jechuudha. Gara dudduubaatti deemuu jalqabanii
Kaleessa si wajjin jireenya keenya dhiibneerra, maatii keenya ganneerra, si faana taane jedhanii Waaqayyo duukaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa hiriiranii warra deemantu har'a duubatti deebi'uu jalqabe. Saboonni nyaatanii irraa dhuganii milikkita kan arganis hundi isaanii dudduubatti deebi'eedha wangeela kanarra saba Waaqayyo. Isaan maal arganii milikkita arganii deemaa turan. Waaqayyoon hin barree jechuudha. Kanaaf mana Waaqayyoo keessatti Waaqayyoof jedhamee yoo nurratti dubbatame, yoo nurratti kakaa'ame booddeetti akka nu deebisuu hin qabne kanarraa hubanna saba Waaqayyoo. Gufuu akka inni nutti hin taane nuuf Waaqayyo gidduu daandii Waaqayyoo irra gufuu yoo diinni kaa'e gufuu kanarra dabarree akka Waaqayyo keenyatti cimnu sagalee Waaqayyo nu barsiisaa jechuudha saba Waaqayyo. Jabaachuun nurra jira. Yoo nurratti gunguman jabaannee gara Waaqayyootti cimuun nurra jira. Duukaa bu'uun nurra jira. Jechi hamaan Waaqayyo irraa adda nu baasuu qabu. Hameen yoo nurratti godhame Waaqayyo irraa adda nu baasuu qabu saba Waaqayyo. Kanarraa baranna. Kana argina. Akka nuun jabaachuu qabnu, akka nuun cimuu qabnu kana hubanna sagalee Waaqayyo irraa saba Waaqayyo. Gaafa gooftaan keenya ol dudduubatti galagalee ilaalu saboonni irraa nyaatan kun hundi isaanii dudduubatti deebi'aniiru. Bartoonni gooftaas duubatti deebi'uu jalqaban. Yeroo kana gooftaan bartoota isaa utuma beekuu gaafate. Maal jedhee gaafata? Meerri sabni na duukaa tureenna yaa gooftaa jecha dubbatte kana dhaga'anii duubatti deebi'anii. Akkam isinoo deemuun barbaaddu ittiin jedhe fedha isaanii gaafate. Akkam isinoo deemuu hin barbaaddu, dudduubatti deemuun barbaaddu yeroo jedhu akka mata duree sagalee keenya fudhannee kaanetti Phexros maal jedha? Siin jireenya bara baraa dhiibnee eessa dhanna yaa gooftaa? Siin jireenya bara baraa dhiibnee eessatti deebina yaa gooftaa? Siin jedhe. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifameef kan qulqullaa'e nuuf haa ta'u. Phexros yeroo rakkinaa keessatti, yeroo namni Waaqayyoon garee dudduubatti deebi'e keessatti jecha sagalee jabaa kana dubbate Waaqayyo duratti. Waaqayyoon dhugaame jireenya bara baraa siin dhiibnee sadhannaa. Sirraa adda baanee jiraachuu hin dandeenyu. Sii jireenya bara baraa kan namaaf jiru jedhee mata duree keenya kana dubbate jechuudha. Egaa saba Waaqayyoo Phexros kuni hin beeknaa nama akkamii akka ta'e sababa godhachuudhaan akkuma beekamu Phaawulosiif Phexros guyyaa yaadannoo isaanii adoolessa 5 akka biyya keenyaatti guyyaa kaleessaa yookiin gaafa Xoomiikaa bataskaana keenya keessatti seenaa guddaatu jira jechuudha. Obboloonni keenya Minisootaa illee Phaawulosii fi Phexros jedhamu guddaan isaanii. Isaan kana gaggabaabsinee ilaalla. Maanni Phexros, maanni Phaawulos? Adoolessa 5 maaliif mana qulqullummaa keenya keessatti Phexrosii fi Phaawulos kabajamaa kan jedhu gaggabaabsinee ilaalla. Sagalee kanaa duuba qabsiifne saba Waaqayyo. Adoolessa 5 guyyaa yaadannoo isaaniitii manni qulqullummaa Ortodoksii Tawaahidoon qulqulloota maaliif kabajji? Qulqulloota irraa maal argatti? Maaliif isaanii mul'ifessitee guyyaa laattee fi yaadannoo isaanii gooti kan jedhuufi deebinuuf ta'a. Egaa seenaa Phexrosiin duraa Phaawulosiin yoo kaafnee ilaalle maqaan isaa inni duraa Saa'ol nama jedhamu ture saba Waaqayyo. Eenyu jenne? Saa'ol. Saa'ol kuni wangeela qulqulluu keessatti akkuma beennu hojii isaa gaariidhaan moo hamaan beenna Saa'ol? Gaarii moo hamaan beenna? Hamaan beenna Saa'ol. Saa'ol jechuun nama Waaqayyoon ari'atu, nama mana kiristaanaa gubu, nama Waaqayyo kiristaana isa godhee nama ajjeesuudhaan aboo qabudha saba Waaqayyo. Beenna sagalee gaggabaabsinee sagalee Waaqayyo kanaa irra deebinee wal yaadachiifne. Phaawulos kuni Waaqayyoon ari'ata. Waaqayyoon ari'achuudhaafi waggoota 32 bari'ate.
kiristaana ajjeesuudhaaf sartifikeetii kiristaana ittiin ajjeesan kana argachuudhaaf biyya Yihuudaa keessatti waggaa 32 baratee sartifikeetiin isaa kenname aangoo nama ajjeesuu, aangoo kiristaanaa ari'achuu, aangoo waaqayyoon ari'achuu argate jechuudha sababa waaqayyo. Ilaala namni jal'ina irrattis barata sababa waaqayyo. Waaqayyoon balleessuudhaaf, mana kiristaanaa balleessuudhaaf, saba kiristaanaa balleessuudhaaf, waaqayyoon irratti kaka'uudhaaf barumsa barata. Ilaala barumsa jalloota, barumsa waaqayyootti isaan tolu, barumsa jireenya bara baraa isaan laanne barata. Ilaala sababa waaqayyo. Aangoo kana argateetiti waaqayyoon ari'achuudhaaf yeroo hundumaa dudduubatti nama jedhumini, nama cimaa, nama beekamaa, nama humna qabu, namni nama isa arge hundumtu sodaatu rammuu ture jechuudha Saa'ol kun. Garuu namni jallinaan isa cimu, hammeenyaan isa cimu tarii fuula waaqayyo duratti cimaa taata. Namni jabe akkasuma hammeenyaan biyya lafaa irratti cimaadha, irree qaba, nama ajjeese jedhamee beekamu. Faallaadha kan waaqayyo wajjin isa gaddeebi'aa waaqayyoon bitamee mataasaa gadi qabatee jireenya siqiqii jiraatu akka jaalala waaqayyootti kan deddeebuutu fuula waaqayyo duratti guddaa ta'a sababa waaqayyo. Hangoo biyya lafaa tajaajilnaan yoo biyya lafaa irratti guddaa taane sababa waaqayyo isa kana waaqayyo fuulduratti kun guddaa miti sababa waaqayyo salphataadha, gadi bu'aadha, madaalli waaqayyo gadi tarree cubbamootaadha sababa waaqayyo. Garuu Saa'ol kana utuu inni saba waaqayyo ari'achuudhaaf deemu waaqayyo guyyaa tokko sagalee isaa ol fudhatee Saa'ol Saa'ol maaliif na ari'atta jedhe. Hojii Ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 4 gubbaarraatii kaastanii ilaaluu dandeessu seenaa isaa. Saa'ol Saa'ol maaliif na ari'atta yeroo itti jedhu sagalee masaa sana dhagee namni nuu cimaadha, aangoodha, saba kiristaanaa ajjeesa, bara kiristaanaa guba, waaqayyoon ari'ata jennu kun gadi jedhee yaa gooftaa ati kana kannaan jettu kana eenyuudhaati jedheen. Gooftaa koo jedhe, isaan garuu gooftaa jedhu namoonni. Phaawulosin gooftaa, Saa'olin gooftaa keenya jedhu. Maaliif sabni humna irree qabuuf nama ajjeesuudhaaf hin sodaatu turan. Yeroo kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ana Yesuus Kiristoosidha innati ari'attu ittiin jedhe. Humni isaa, aangoon isaa fuula waaqayyo duratti waan tokko iyyuu miti waan ta'eedhaaf salphinni isaa ammatee. Hirreen isaa inni guddaadha jedhamu kaleessaa har'a gadi bu'e. Humna qabaa'anii namni na caalu inni jedhu har'a fuula waaqayyo duratti jilbeenfate. Harka kenne, harka isaa kenne yaa waaqayyo maal gochuun narra yeroo si ari'achaan ture jedhe. Yeroo kana iji isaa jaamee waaqayyoon utuu argatee sababa waaqayyoon ari'atu ture. Sababa waaqayyoon mana kiristaanaan gubu ture, kiristaanota ajjeesu ture, barsiisota wangeelaa qabeeshin ajjeesu ture. Iji isaa waan jaamaa ta'edha. Waaqayyoon waan hin agarreedhaaf waaqayyoon ari'achaa ture sababa waaqayyoon. Har'as amantii keessa kan hin jiraanne waa'ee amantii kan hin beekne waaqayyoon kan ari'atan, saba kiristaanaa kan ari'atan, mana qulqullummaa kan ari'atan baay'een ni jiru sababa waaqayyo. Biyya lafaa kanarraa Saa'oliin kan fakkeeffaman baay'eetu jiru sababa waaqayyo. Warri iji isaanii waaqayyoon hin argine, amantii keessatti hin guddanne, amantiidhaan sagalee waaqayyoon jireenyi isaanii gadi hin qabamne, dubbii sagalee waaqayyoon kan hin jiraanne, jireenya biyya lafaa kana duwwaadha jedhanii warra amananii jireenya akkasii jiraatan jiru sababa waaqayyo. Waaqayyo isaan kanarraa nu haa oolchu. Akkuma sagalee waaqayyo Saa'oliin qaqqabe guyyaa tokko isaan qaqqabuu danda'a sababa waaqayyo. Gaafa Saa'ol harka isaatti kennatee maal gochuun narra jira jedhu deebii nama luba Hanaaniyaa kan jedhamu hin argita, isa bukkee deebii waan ati gochuu qabdu inni sitti himaa jedheen. Yeroo kana Saa'ol luba Hanaaniyaan kan jedhamu kana bukkee deemee
hin cuubame jedhu. Macaafa qulqulluu irraati seenaa mana qulqullummaa keenya irraati hin cuubame. Yeroo cuubamu iji laphee isaatii hin banamee fi seenaan isaa kaleessaa hin jijjiirame. Kana booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa waamee kaleessa biyya lafaa ari'achaa ture. Biyya lafaa keessatti Waaqayyoon ari'achaa ture. Waaqayyoon saba kiristaanaa ari'achaa ture. Har'a deemee akka inni isa kaleessa balleesse ijaaruuf Waaqayyo isumaan waamicha godhee jedha. Maqaa Waaqayyo kana eebbifame kan qulqullaa'an haa ta'u. Jallina irraatii gara qajeelinaatti deebisee jira Waaqayyo. Badiisa irraatii gara fayyinaatti deebisee jechuudha. Kaleessa diigaa ture har'a ijaaruudhaaf hundi isaa dhatee keessa Waaqayyo. Kaleessa ajjeesaa ture har'a warra du'e du'aa kaasuudhaaf gara Waaqayyo ajajeetti deemuu jalqabee jedha saba Waaqayyo. Magaalaa Roomee keessa deemee sagalee Waaqayyo barsiisaa. Wangeela barsiisaa. Isa kaleessa diigee ijaaraa ture. Fuula Waaqayyo durattis fudhatama argate akka Waaqayyo jaallatutti deddeebi'uu jalqabeedha. Waaqayyo seenaa isaa haaresse. Waaqayyo hunduma keenyaaf seenaa keenya nuuf haaressu saba Waaqayyo. Yoo Waaqayyo seenaa nama haaresse akkas saba Waaqayyo. Yoo Waaqayyo nama ajjite isa balleessaa turre deebisnee ijaarra saba Waaqayyo. Yoo Waaqayyo nu wajjin hin taane garuu hammeenyi keenya ittuma fufaa jechuudha. Namni Waaqayyo gargaare akka Waaqayyo isaan mijeessetti akka Waaqayyo isa jaallatutti akka namni isa jaallatutti deddeebi'a saba Waaqayyo. Garuu maal gochuu qabnaa jennee akka Saa'ol kana harka keenya Waaqayyootti kennuun nurra jira. Waaqayyo akka inni qodaa isaa nu gosotuudhaaf akka saba isaa gargaaruudhaaf akka mana qulqullummaa isaa ijaaruudhaaf akka deemnee sagalee isaa barsiifnuudhaaf dursinee of qopheessuun nurra jira saba Waaqayyo. Kaleessa ajjeesaa ture, kaleessa reebaa ture, kaleessa qabeedhaa ture Saa'ol har'a Phaawulos yeroo ta'u isa irratti raawwachuu jalqabee jedha sagaleen Waaqayyo. Reebamuu jalqabe, hidhamuu jalqabe, sagaleen Waaqayyo jedhee rakkachuu jalqabe saba Waaqayyo. Kaleessa garuu isatu akkas gochaa ture. Hagoo qaba namarratti jedhee har'a dabaleen isa geesse saba Waaqayyo. Gaafa mana Waaqayyoof hojjennu rakkinni nutti baay'achuu danda'a. Ilaalaa kanarraa kana baranna. Saa'ol kaleessa firiidemii qaba ture utuu Phaawulos hin ta'in. Har'a firiidemii qabu. Bakka deemee sagalee Waaqayyoo barsiisu hundumaatti qabamee qaba ture. Hin rakkata ture. Hin ari'atama ture. Gidiraati isa qaqqabuu jalqabe. Maaliif? Biyyi lafaa kun hin jaallattu. Warra akka Waaqayyoo akka garaa Waaqayyootti deeman akka sagalee Waaqayyootti deddeebi'anii biyyi lafaa kun hin simattu saba Waaqayyo. Kanaaf rakkina itti baay'eesti. Kanaaf rakkina nutti baay'eesti saba Waaqayyo. Gaafa nu Waaqayyootti jabaannu rakkina nutti baay'eesti. Ari'atama nutti baay'eesti. Aarii nutti baay'eesti. Akka nu mana qulqullummaan dhumneef sababa nutti baay'eesti. Akka yeroo sanaa hidhamuun garafamuun seetiin mormoo fi kennuun hin jiru warra saba Waaqayyo. Isa kanarraa baranna cimuun nurra jira. Hin jaallattu biyyi lafaa nama gara Waaqayyootti deemuu hin jaallattu. Akka sagalee Waaqayyootti warra jiraatan hin jaallattu biyyi lafaa hin simattu. Gammachuu laattuuf gammachuu ishees kan bara baraa miti saba Waaqayyo gammachuu yeroo. Garuu inni kan inni arge gammachuu bara baraadha. Jireenya bara baraadha. Innis akkuma Phexros sidhiisee iyyuu eessa dhaqu jireenya bara baraa si waan ta'eef jedhee cimee Waaqayyoon tajaajiluu jalqabee yeroo jedhamu jedha. Isaan kanaan Waaqayyo maal jedha Wangeela Maatewos boqonnaa 5:11 gubbaarratti anaaf jettanii namoonni yemmuu isin ari'atan isin arrabsan sobaawwan hundumaa yemmuu isin irratti dudubbatan gammadaa mootummaan Waaqayyoo kan keessaniidha. Anaaf jettanii nama bukkeetti yoo jibbamtan maqaa koo jettanii yoo ari'atamtan yoo hidhamtan sobaan dhugaa yoo isin irratti ba'anii gammadaa. Hin gaddinaa. Jireenyi bara baraa mootummaa Waaqayyoo kan keessaniidha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifameef kan qulqullaa'an haa ta'u. Maqaa Waaqayyoo jennee yoo ari'atamne gammaduun nurra jira jechuudha. Saba Waaqayyoo haaruun nurra jiru. Yoo nurratti dudubbatame sobaan ammeenyi yoo nurratti kakka'e maqaa Waaqayyoo jennee gammaduun nurra jira. Jabaachuun nurra jira.
maaliif boroo jireenya bara baraa isa gammachuu sana arganna waan ta'eef sababa Waaqayyo. Saa'ol Phaawulosin ta'ee yeroo akkasitiin deddeebi'u ammeenyi guddaan irratti godhamee hin hidhame magaalaa Roomeettis hin hidhame Siilaas wajjin mana hidhaatti darbatamee guyyaa tokko halkan ka'eedha. Waaqayyoon utuu kadhatuu sagalee isaa ol kaasee Waaqayyoon utuu kadhatuu Phaawulos manni hidhaa dukkanaa ifatti jijjiirameedha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifameef kan qulqullaa'e nuuf haa ta'u. Nama qulqulluu nama Waaqayyoo isa bitateedha. Namni waa sagalee Waaqayyoo isaa wajjin jiruudha waan ta'eef dukkana keessa yoo jiraatellee inni Waaqayyoo isa duukaa jira jechuudha. Gaafa inni sagalee isaa ol kaasee Waaqayyoon kadhachuu jalqabnu akkuma jirutti manni dukkanaa manni hidhaa suni ifaan guutamee jedha. Eedduun yookiin waardiyyaan mana hidhichaas hinne dukkana kana ifatu maaltu jijjiire. Kanaafuu namoonni hidhamanii jiran hundumtuu bahanii deemaniiru jedhee roommee seefi fudhatee of ajjeesuudhaaf murteessee jedha. Maaliif balballi mana hidhaa sun isatti kennameera akka inni eeguuf hidhamtoonni akka hin baaneef dukkanaan godhamee itti kennameera kan inni argee ifa. Yeroo kana Phaawulos fiigee of hin ajjeesin of hin wareegin hundumti keenya iyyuu jirra jedhee waardiyyaa yookiin eegduu balbalaa mana hidhaa sana du'arraa oolcheedha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifameef kan qulqullaa'e nuuf haa ta'u. Raajonni Waaqayyoo warri Waaqayyoon filatee du'arraa, rakkinarraa, dhukkubarraa warra gargaaraa turanidha jechuudha. Eessa taa'ee nama kana gargaara? Mana hidhaa keessa taa'ee Waaqayyoo mana hidhaa keessa isa geessisee waardiyyaa yookiin eegduu balbala sanaa du'arraa isa oolche jechuudha. Ba'uu hin danda'u turan ifaan guutameera manni sun deemuu hin danda'u turan Waaqayyoon eegaa jiru jechuudha. Kanaaf mana hidhaatti magaalaa Roomee keessatti Phaawulos darbatamee hidhame. Waggaa 2 ji'a 6 hidhame. Phexrosis akkasuma sababa Waaqayyoo seenaa Phexros yoo waliin ilaalle Phexros maqaa isaa inni jalqabaa Simoon ture. Phexros kan inni hojjetu qurxummii qabuu ture sababa Waaqayyoo. Gaafa waamichi Waaqayyoo isaaf ta'u ati qurxummii qabda osoo hin taane sagalee kootiin saba koo qabdaa. Saba koo warra karaarraa badee jiru kiyyoo keetiin gara mana qulqullummaatti gara kiristaanummaatti isaan qabdaa jedhee Waaqayyoo waamicha isaa godhee gara Waaqayyootti deebi'e. Phexrosis sibiisnee waan hundumaa dhiifnee si duukaa buuneerraa jedhee wangeela qulqulluu keessatti dhugaa baay'ee jedha. Wangeela qulqulluu keessatti dhugaa ba'e. Maqaan Phexros jedhu kun akkamitti kennamee fire Simoon ture. Innis akkuma Saa'ol ture, Saa'ol gara Phaawulos ture, Simoon gara Phexrositti. Waaqayyo maqaa isaa jijjiireera. Nufis Waaqayyo maqaa keenya nu jijjiiree, seenaa keenya nu jijjiiree, iddoo kanaan kan nu ga'e baay'ee keenya jira sababa Waaqayyo. Seenaa keenya wajjin wal qabsiifnee ilaaluun nurra jira. Kaleessa isa turre, maal keessa turre, maqaan keenya maal ture sababa Waaqayyo. Waaqayyotti deebinee maqaa akkamii arganne, ulfina akkamii arganne, teessoo akkamii arganne, jireenya akkamii arganne ilaalle, jireenya akkamii arganne, maatii akkamii arganne, dhala akkamii arganne, eessa geenye arraa harki keenya diriiree nama qaqqabaa jira jennee of tilmaamuun nurra jira sababa Waaqayyo. Nu warri mana kana keessa teenye Waaqayyo waaqeffannu warra maqaan keenya jijjiiramee iddoo kana ga'edha sababa Waaqayyo. Maqaa Waaqayyo kana eebbifameef kan qulqullaa'e nuuf haa ta'u. Akka kootti yoon isinii kaase ani kaleessa akkasin turre sababa Waaqayyo. Jireenyi koo kaleessa akkasin turre, seenaan koo kaleessa akkasin turre, maqaan koo kaleessa akkasin turre sababa Waaqayyo. Waaqayyoodha kan maqaa koo jijjiiree, seenaa koo jijjiiree, har'a fuula isaa duraa kan dhaabatu kan na taasise sababa Waaqayyo. Waaqayyo waan na gargaareedhaaf lafa kanarraa kan jiraatu kan naa fayyameedhaaf Waaqayyo na gargaaree seenaa koo waan jijjiireedhaaf biyya kana kan jiraatu kan na taasiseedha sababa Waaqayyo.
maqaanatti jijjiiree ulfinana inatti uwwisee silphina keessaa na baasee nama kabajaana godhee yeroo kana kan na dhiqeessisee akka kootti maqaa Waaqayyoo qabadheen seenaan koo jijjiirame. Bartoonni gooftaan kunis Waaqayyoon gaafa qabatan maqaan isaanii inni gadhee maqaan isaanii inni kaleessaa jijjiiramee fi maqaa Waaqayyoo argatanii Waaqayyoo jijjiiratan. Simoon gaafa qurxummii qabu Simoon ture. Gaafa gara Waaqayyootti deebi'u Phexros ture sababa Waaqayyoo. Innis akkasitiin maqaan isaa moggee jedha maqaa qulqulluu irraati. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 irraa yoo kaastanii ilaaltanii Waaqayyo yeroo biyya lafaa kana deddeebi'ee barsiisaa ture ilma namaatiin eenyu jedhanii waamu jedheetiti bartoota isaa gaafatee jedha. Ilma namaa jechuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilma namaadhaan eenyu jedhanii waamu jedheetiti bartoota isaa gaafate. Yeroo kana ati masicha keessaa ati duuka bu'oota yookiin raajota keessaa isa tokkodha siin jedhu. Inni kaan Yohaannis siin jedhu, Yohaannis cuuphaadha siin jedhu. Inni kaan Iliyaas siin jedhu, inni kaan Irmiyaas siin jedhu. Jedhaniis waamu saboonni jedhaniiti bartoonni gooftaa gaafii gooftaan gaafatee deebisaniif. Isinoo eenyu naan jettu? Isinoo eenyu jettanii na beektu? Isinoo eenyu jettanii na waamtu jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa gaafate. Yeroo kana Phexros maal jedha? Ati masichaa ilma Waaqayyoo jiraataadha jedhe. Ilaala saba Waaqayyoo. Ati masichaa isa waaqarraa bu'ee ilma Waaqayyoo isa jiraataadha. Jireenya keenya barbaaduudhaaf teessoo ulfina keerraa kan gadi buuteedha jedhee Phexros yeroo kana dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos baay'ee itti gammadee. Kana kan sitti ibsi abbaa godha malee siminii. Yaa Phexros ati Phexros jedhamta. Phexros jechuun immoo kattaadha. Kattaa hin diigamne. Kattaa hin sochoone. Manni qulqullummaa gosa irratti ijaarama. Kattaa kana namni diigu tokkollee hin jiru. Siif bantuun mana samiirraa qulfiin siif kennama. Kanati lafarratti bantee samiirratti banamaa ta'a. Kanati lafarratti cufte immoo samiirratti cufamaa ta'a. Akka jechuun kanan lafarratti hiitte luboota keenya jechuudha. Kanati lafarratti hiitte cubbuu isaanii isiniif dhiisu. Kanati jette samiirrattis hiikamaa ta'a. Kanan lafarratti hiite immoo samiirrattis hidhamaa ta'a jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos aangoo lubummaa kennee maqaa Waaqayyoo kana eebbifameef kan qulqullaa'e nuuf haa ta'u. Jecha nuun dubbannu Waaqayyoon gammachiisa jechuudha sababa Waaqayyoo. Wanti nuun dubbannu Waaqayyoon gaddisiisa jechuudha sababa Waaqayyoo. Phexros dhugaa jiru gaafa dubbatu Waaqayyo garaan isaatti gammadee aangoo kanaa kennee jechuudha. Dhugaa jiru dubbachuun nurra jira. Arraba keenya irraati sababa Waaqayyoo ammeenyi yoo ba'es akkasuma Waaqayyoon gaddisiisa waan ta'eef waan dubbannu irratti of eeggachuun nurra jira. Keessumaa mana qulqullummaa keenya jechi waan hin taane dubbatamee uummataaf uummata mana kiristaanaa kan walitti buusaa jirudha waan ta'eef waan dubbannu sirriitti of eeguun nurra jira jechuudha sababa Waaqayyoo. Phexrosis erga gooftaan keenya du'aa kee booda biyyoota baay'ee keessa deemee sagalee Waaqayyoo barsiisaa ture, warra dhukkubsate fayyisaa ture, warra du'ee du'aa kaasaa ture. Seenaan isaa baay'ee dheeraadha sababa Waaqayyoo. Akka mana qulqullummaa keenyaatti seenaan Phexros kun baay'ee dheeraadha. Amaloonni isaa baay'eedha sababa Waaqayyoo. Nama gara laafes, nama ariifataa, tarkaanfii fudhachuudhaan nama beekamu, arjummaanis akkasuma beekamu, waan Waaqayyootti amaneef isa duukaa bu'eef waan Waaqayyoo godhu gochuudhaaf kan ariifatu, amantii nama qabu. Yeroo du'aa kee Phexros dursee lafa inni du'aa kee sanaa Maariyaam Magdalaawiin yeroo waamte
dursee gara waaqayyootti kan fiige waan baay'eetu jira jechuudha mana qulqullummaa keenya keessatti. Waan baay'ee nama qalbii jijjiirrachaa ture akka mana qulqullummaatti akka kiristaanaatti nama irraa barannu jechuudha Phexros jechuudha. Yeroo waaqayyoo duuba deeme waaqayyoon ganee isa gane immoo deebi'ee qalbii jijjiirrannaan boo'ichaan fuula waaqayyootti deebi'aa ture jechuudha ta'uu waaqayyo. Kanaaf Phexrosis yeroo waan gaarii hojjetu yeroo barsiisaa ture biyyi lafaa isan simanne ture. Isan simanne ture. Keessumaayyuu erga gooftaan keenya du'ee du'aa ka'ee booda biyya lafaarra deemee waan barsiisaa tureef ilaa xoomii nuun jenne kuni daaqoneen keenya sila dubbate suni gooftaan keenya du'ee du'aa ka'ee erga hafuura qulqulluu argatanii hafuura qulqulluu isaanii bu'ee booda gara barsiisa wangeelaa yookiin tajaajilaatti xoomii bartootaa jedhanii qabatanii xoomaa turanii jechuudha sababa waaqayyo. Isaan kana tu gara barumsaatiin darbiin biyya lafaa kana deemaa barsiisaa jedhee waaqayyo hafuura isaa qulqulluu ergee afaan 72 akka isaan ittiin barsiisaniif dhagaan aboo kana isaaniif kenne kana gufuun fuula isaanii dura akka ga'uudhaaf xoomaa turanii. Xoomiin adoolessa 5 kaleessa darbee xoomiin isaan xooman manni qulqullummaa keenya fakkeenya isaaniirraa fudhattee kan xoomaa turte isaan kanaadha. Erga xoomii kana fidanii booda wangeela barsiisuudhaaf biyya adda addaa keessa deemanii. Innis akkuma Phaawulos magaalaa Roomeetti sagalee waaqayyootu barsiisu namoonni gara waaqayyootti cuubamuudhaan hin baay'atanii jedha. Haadha Manoolii mootota yeroo sanaa Nooraar jedhama mootii Roomaa yeroo sanaa jechuudha. Haadha Manoolii taayitaa warra qaban biyya san bushan sana dabalatee sagalee waaqayyoon fayyuu jalqabanii gara waaqayyoottis deebi'an. Yeroo sana mootichi baay'ee aare. Hin gadde biyya kana na harkaa fudhachuuf deemu jedhee sagalee waaqayyoo akka barsiifamu sin barbaada waan ta'eef Phexros qabee akka fannifamu mootiin ajaje. Sababni sagalee waaqayyoo barsiise duwwaadhaaf akka inni fannifamu murteen irratti darbee. Kanas gooftaan wajjin yeroo ture gooftaan itti himeera. Akka wareegaman akka biyyi lafaa isaanis simanne gooftaa jalatti ta'anii barataniiru. Garuu Phexros adoolessa 5 akka mana qulqullummaa keenyaatti adoolessa 5 kaleessa jechuudha biyya Roomaa keessatti fannisuudhaaf gara fannootti yeroo geessan akka gooftaatti na fannisinaa gadi garagalchaa na fannisaa innis jedhe. Akka gadi garagalchaati anaan immoo na fannisaa. Laala sababa waaqayyoo sila Phaawulos hidhamee magaalaa Roomee keessa waggaa 2.6 kan guutu jira. Amma Phexros fannifamaadha. Guyyaa adoolessa 5 gaafa Phexros fannifamu Phaawulosinis mana hidhaati fidanii morma isaarraa kutanii wareeganii jedha. Lamaan isaanii Phexros fi Phaawulos adoolessa 5 akka mana qulqullummaa keenyaatti guyyaa isaaniitti sagalee waaqayyoo barsiisuudhaaf waaqayyoo wajjin utuu isaan jiraatanii hafuura qulqulluun gaggeeffamanii saba waaqayyootu isaan fayyisuuf deemanii lamaan isaanii adoolessa 5 akka mana qulqullummaa keenyaatti guyyaa isaatti wareegamanii jechuudha lamaan isaanii. Isaan kana manni qulqullummaa keenyaa maalirra dhaabattee kabajii maaliif ulfeessitii kan jedhu tokko yookiin lama kaamneetiti dubbii sagalee waaqayyoo guyyaa irraa xumurraa jechuudha. Manni qulqullummaa keenyaa maaliif qulqulloota waaqayyoo kabaji yaadatti amma kaleessa yaadatetti manni qulqullummaa keenyaa xoomiin isii kameeraa Phaawulosii fi Phexros kabajamaniiru yoo argitaniitu ta'e bakka taabonni isaanii jirutti taabonni isaanii hin ba'a jechuudha kaleessa. Maaliif yaadatti maaliif kabaji yeroo jedhamu
deebiin isaa wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 41 gubbaarraati. Namni raajii tokko raajii ta'uu isaatiin simee gatii raajii tokko ni argatti. Namni nama qajeelaa tokko qajeelaa ta'uu isaatiin simee gatii nama qajeelaa sanaa ni argata. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifameef kan qulqullaa'e uffata. Manni qulqullummaa keenya jalluma jettee raajota kabajjimiti. Jalluma itti qulqulloota lafaa kaastee guyyaatti laattee maqaatti laattee kabajjimiti. Wangeela qulqulluu wajjin Waaqayyo jireenya bara baraati jedhee kan nuuf kaa'e kana wajjin sababa godhattee manni qulqullummaa keenya qulqulloota raajota aadaa Waaqayyo duukaboota Waaqayyo kabajjii jechuudha. Namni qulqulloota tokko qulqulluu ta'uu isaatiin sime kabajee ulfeessee gatii nama qulqulluu sana argataadha wangeelatu. Raajii ta'uu isaatiin Waaqayyo raajii isa godhee raajii ta'uu isaatiin gatii nama raajii sanaa kabajee ulfeesse maqaa Waaqayyo raajii sanaa waamee Waaqayyo yoo kadhate gatii nama raajii sanaa hin argataa jedha. Kana macaafa qulqulluu keessatti baay'ee jira sababa Waaqayyo. Kanaaf manni qulqullummaa keenya Phaawulosi Phexros qulqulloota Waaqayyoodha warra Waaqayyoof jedhee morma isaanii dabarsee kenneedha jettee manni qulqullummaa keenya kabaja jechuudha. Kabaja isaan argatan, ulfina isaan argatan, humna isaan argatan yoo sirriitti amannee Waaqayyoon gatii nama raajii sanaa nama qulqulluu sanaa nurra bushi jennee maqaa isaanii Waaqayyo yoo kadhanne Waaqayyo nu dhaga'a jechuudha. Waaqayyo haadha isaa Maariyaamiin jennee yoo kadhanne haadha isaa Maariyaamiin jedhee nu dhaga'a jechuudha. Qulqulloota ergamoota Waaqayyo qulqulloota kee jedhii nu dhaga'i nu gargaari yoo jenne qulqulloota isaaf jedhee nu dhaga'a jechuudha. Biyyi lafaa kun kan ishee fayyitu iyyuu maqaa nama qulqullootaan. Laalaa Nohi doonii keessatti yeroo biyyi lafaa kun dhume zariin isaa kan hin nafe Waaqayyoon kadhatee biyyi lafaa kun hafte jechuudha qulqulloota Waaqayyo. Ijoollee sadan abidda bobaa keessaa maqaa qulqulluu Gabri'eeliitiin kan isaan ba'anii Waaqayyo ergeetii jechuudha. Haadhi Waaqayyo Balaasebin lubbuu 72 kan nyaatee kan balleesse guyyaa tokko maqaa qulqulluu Maariyaamiitiin kadhataa balbala dura taa'ee kadhatu waan qaburraa bishaan harka isaatiin waan qabseef lubbuun isaa maaramtee jechuudha. Balaaseb seelaa Balaaseb yookaan ni ilaalle nama hamaa nama balleessaa hamaa hojjetu ture lubbuu namaa galaafatu ture garuu kadhataa Maariyaamiif jedhiitii na gargaari nan beele nan dheebodhe na obaasee bishaan harka isaatti naqee lubbuun isaa fayyee jechuudha. Kanaaf maqaa qulqullootaan kan dhaabannee kadhannu maqaa qulqullootaa Waaqayyoo keenya kan kadhannu Waaqayyoo keenya kan waammannu gatii nama qulqulluu sanaaf jedhee cubbuu keenya nu fayyisa daandii sirriitti nu deebisa Waaqayyoo nu gargaaraa jechuudha. Kanaaf Phexros itti cimee siin jireenya bara baraa dhiifnee eessa danna jedhee jireenya bara baraa argate jechuudha. Gonfoo bara baraa argate jechuudha sababa Waaqayyo. Rakkina dandee, beela dandee, hidhama dandee, ari'atamuu dandee jireenya bara baraa sana argatee macaafa qulqulluu keessatti illee boqonnaa 14 nu balleessee maqaan isaa bara baraan akka inni waamamu kan taasise Waaqayyoodha jechuudha. Jabaachuun nurra jira. Rakkina keessatti jabaannee, dhiphina keessatti jabaannee, amantii keenyatti cimnee siin jireenya bara baraa dhiifnee eessa dhannaa? Waaqa nu barsiisee, Waaqa nu gorsee, Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu kadhannaa ta'u waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Hayyee Waaqa nu barsiifatee, Waaqa nu gorfatee galanni guddaan haa ta'u. Akkasuma obboleessi keenya waajjiraalee akka gaariitti wangeela keessaa caqasee nu barsiiseera. Waaqayyo sagalee jireenyaa isaa dhageessisu Waaqayyo hunduma keenya dhageenya namatti hin badatu ta'e nama dhaamtu mootummaa isaatii ta'u Waaqayyo nu dandeessisu.